argaa jirru walla geeffachaa jirru kana keessatti hojii fi wallagga keessatti obboloonni keessatti ajjeefamanii bineensaaf kennamaa jiru. Kana yoo jaallannes yoo jibbannes dhugaa kana beekuu qabaachuun nurra jiraata. Obbolaan keenya nu biraa kufuun har'allee hin hafin jira. Nu biraati hidhamuun isaanii ammallee hin hafin jira. Obboloonni keessan yuunivarsiitii ergatan reeffa isaanii simachaa jirra amma guyyaa irraatti kun beekamaadha. Kun dhugaadha. Baay'een isaanii immoo kan du'aa jirutu nu taanu yuunivarsiitota hundumaa keessaa immoo kan ari'amaa jiran har'a ijoollee Oromoo duwwaadha. Hamma ammaatti waggaa baranaa duwwaatti barattoonni Oromoo 300 ol yuunivarsiitii keessaa ari'amaniiru. Kun dhugaa jirudha. Kanaatiif of sobuun